Jawar Mohammadiif hunda ol hunda caalaa jaalala obbolummaa isaaf qabu isin fuulduratti ibsuufiin barbaada. Baga gammaddan baga waliin gammanne isiniin jechuun barbaada. Akkasumas Jawar amma duras dubbadheen jira gaafa inni ol ba'ee gooftaan keenya ummata sabboonummaan Oromoo gaasa qabsooti gaafa inni jeen rafee bule anangam beekutti waliinis saasee ejjannoon ni qabu sirriitti hin beeka lamman amaanaa teessan hin nyaanne Oromoo hin ganne hangammatti. Profeesar kompiitara kiyya sangamma humaan balleessine akkuma gaariitti ittiin dalagu jiratti hin beeka. Yoo akka kiyyattis feesbuukirra maxxansuu baate bikka gaarii Oromoodhaaf kaa'ee jira. Abbaa gadaatti hin kanne beeksisatti miti. Abbaa gadaanis hin kanne. Allammaaniin amaanaa ta'e san hangammaa hin nyaanne gara fuuldurallee hin nyaanne. Jawar daayireektara OMN qofa otoo hin ta'in ilma Oromoo qabsaa'aa Oromoo Jawar Mohammadiif hunda ol hunda caalaa jaalala obbolummaa isaaf qabu isin fuulduratti ibsuufiin barbaada. Baga gammaddan baga waliin gammanne isiniin jechuun barbaada. Akkasumas Jawar afaan qabu barbaadan miliyoona isa duuba jira lammaan har'aas borus gaafa Oromoodhaaf waan guddaa buusuuf ta'an ni buusaas waan dandeettii isaa beekumsa isaa keessa nusa takka hin fayyadamne nuti. Maaliif hin gajjimsa? Laal shira tokko deemu jira biyya kanatti jallaa keenyaa fi warri kun wal ta'anii sabboontota Oromoo doorsisuu barbaadan, maqaa balleessuu barbaadan, xureessuu barbaadan, abadan hin ta'u sun, hin abadan, will never surrender. Waan Jawar irratti ta'e jedhamu kun maal jettanii kan isin kaastan ummanni keenya kan baruu qabu akka har'aa otoo hin ta'in kaleessa jijjiiramni kun fiduudhaaf gaafa eegallu nama waggaa tokko mitiiti guyyaa tokko sa'aa tokko sakandii tokko Oromoodhaaf qabsaa'e kamuu walitti qabnee walitti makamnee wal qabanneetu tokkummaa Oromoo ijaarraa karaan keenyaaf karaan keenya sana qofa jenneeti kan biyya ollaa jirullee kan biyya hambaa fagoo jirullee waammannee wabii walii taane humna walii taana humna dabalataa walii taana jenneeti wal affeerre wal waamne kanaan qofa qabsoon Oromoo kan cimuu danda'u tokkummaan Oromoo kan inni cimuu danda'u jenneeti sana keessaatii obboleessi keenya nama takka hundi keessanuu akkuma hubattan gaafa miilli isaa biyya kana ejjetu kaasee ulfina guddaaf kabaja guddaan isa simanne hundi keessanuu hin beektu. Jawar daayireektara OMN qofa otoo hin ta'in ilma Oromoo qabsaa'aa Oromoo sanaan boodas hojii guddaa hojii bal'aa waliin hojjetaa dhufne waliin hojjetaa turre kaleessas obboleessa keenya har'as obboleessa keenya borus obboleessa keenya. Kaallichi gabaabaan sun hedduu naasa'u beekta hoggaa haasa'u garuu jecha lakkaa'in lafarra kaaya lammaan yeroo gabaabaatti
lakkaa'ee akka isinitti hin deebi'u shakkiin qabu hanga si obsaaf jaalalaaf kabajaan keessanaa turuun jira. Etuu kan inni baduu barbaanne nama isa eeguyyuu eegduu isaa goonee hin eegnu turre. Garuu lubbuun qabsaa'aa kanaa nama yartuu akkatti akka hin dabarre jecha eegaa turre waan ta'eef wanti irratti raawwate ammallee fudhataman qabu hin mormina borus waliin hojjenna waliin qabsoofna. Kanaafuu ummanni keenyas isinis akkasitti hubachuun gaarii. Bakka dogoggorreetti garuu wal mari'achuu qabna. Bakka dogoggorreetti wal sirreessuu qabna. Bakka dogoggorreetti wal gorsuutu nurra jiraata. Malee wal balaaleffachuun, wal yakkuun, wal balleessuun qabsoo saba keenyaa ajjeesaa dadhabsiisaa dhufe malee hin cimsine, hin jabeessine. Kanaaf sanarraa barannee hundaayyuu gaaddisa hooggansa Oromoo jennee cinaatti hin gannee wal qabannee wal ijaarree saba kana yoo nuti tokko taane malee tokkoomsuu hin dandeenyu jennee waliin hojjetaa jirra waan ta'eef kana jabeessinee hojjechuun dirqama hunda keenyaati jenneeti kan amannu eegallee jirra. Akka inni milkaa'u akka inni fiixa ba'u godhuu danda'utu nurra jiraata. Galata galchuun barbaachisaadha Lammaa Magarsaatiif. Waggoota 20-30 darbe kana keessatti biyya kanaaf, uummata kanaaf, Oromoo qofaa miti biyyattii Itoophiyaa jedhamtu kanaaf waan Lammaan godhe namni godhe waan jiru natti fakkaatu. Yeroo qeerroonii fi sirni sun wal dura dhaabbate biyyi kun gaaga'ama guddaarra bu'uudhaaf qeerroonis fuudhuudhaan deebi'u sirni sunis karaa itti ba'u dhabetti qeerroo faantummaa agarsiise. EPRDFis safe exit kan uume biyyattii kana wal waraansa hamaarraa kan hambise ejjennoo Lammaa Magarsaa fudhateedha. An waan faayidaa uummata Oromoodhaaf dubbadheedhaaf kan mufatu mitiiti. Abbaan barbaade gara fedhettaa galagala isa fudhadhu jedha yoo ta'e. Ani maa bara dhuguudhaaf miti yookiin cabala gabareenii cuwwaa fudhachuudhaaf miti kan amma kanatti makame. Uummata kanaaf qabsoofna jennee erga dhaabbanneeti. We have to protect the interest of these people. Sanaaf hojjechuudha. Nu kana goone immoo lakkin ta'u kan nuun jedhe meeqa? Kan nurratti qabsaa'u, kan nu waliin qabsaa'u, bakkee kan jiru miti kan nu keessa jiru asu meeqatu nurratti daba hojjetaa jira? Meeqatu hojii keenya nu jalaa balleessaa jira? Kanaaf galata guddaa nama maluuni. Oromoonis galateeffataa jira, ni galateeffatas. Oromoorraa galata qaba. Ihaadeeg daaraa ta'urraa kan hambise Lammaa Magarsaati. Gara Amaaraatirraa gadduudha. Oppidiyoo uummanni keenya diinoffataa xireeffataa ture san hireen lammataa akka kennamuuf kan godhe namoonni baay'een duuba haa jiraatan malee Lammaadha. Uummata haa dhaggeeffannu, uummata wajjiniin haa hojjennu, waan uummanni barbaadu sana haa hojjennu. Waa biraa miti kun. Rokkee saayinsii bira haa uumnu, dandeettii keenyaa ol dhimma ta'an jennee miti kana fedhii kan akkasiis hin qabnu nuti. Hawwii akkasii qabu. Waan uummanni barbaadu haa hojjennu uummataaf jennu. Sadarkaa kamittuu haa ta'u, eessattuu haa ta'u, waan fedhii faayidaa uummata kanaa irratti immoo qabsoofnee fi eegsisu. Eenyuun nu gaafate koortii kamitti dhiyaanne waa'ee faayidaa addaa Finfinnee waggaa 25 jalaa cufne irratti uggurree kan keenya eenyuun nu gaafate? Eenyuun nu gaafate? Eenyu keenya fuulduratti dhaqee bahee deebi'uu qaba jedhee kan falme eenyu? Nama akka kiyyaa kan waan itti mul'ate dubbatuu fi dura dhaabatuun maqaa balleessuudhaaf yoo yaalan rakkoon qabu. Lammaa maqaa balleessuudhaaf yaaluun garuu nama biratti Rabbi birattis dhugatti nama wal gaafachiisa. Waan nama deemaa jiru kun hunda keenya dura namni morme Lammaadha nan beeka. Waan Lammaan waggaa tokko walakkaa obse ilmi namaan obsu dhugaan siin jedha. Ilaalcha qofa osoo hin tahin dhiibbaan irratti godhamaa ture. Oo dubbatan waan nama toluu miti. San hunda obse
dubbatee jeequmsa badduu kaasuu danda'a ture. Paartittii bakka lamatti adda baasuu danda'a ture. San hunda dhiisee garuu erga isaan fixatanii booda ejjennoo isaa ibsuun Abiyyiifis ODP'fis Bildiginnaafis gumaata guddaadha kan buuse. Laamishoftuun OPDO biyya kanaaf faayidaan qabu. Biyya kanaafis OPDO cimaadha. Namni akkasitti hin cime dhaabni kun cimuuf deema ta'a jedhee akka tireetitti ilaalu soo jiraatti dogongoraadha. Dhaabni kun yoo cime mootummaan naannoo Oromiyaa yoo cime yuunitiin biyya kanaa biyyi kunis kan ishee cimuu dandeessu. Baruu qabu inni kaanis. Waan intarastii uummata kanaaf wannoo biraan qabnu hojjechuudhaaf wannoo ibnuudhaaf inni kaan hamaan ija hamaan nu laaluun qabu. Inni nu keessa jirus inni ala jirus. Abbaan barbaade immoo ija diimeffachuu miti dhiiga haa boora'u faayidaa uummata kanaaf nutu dura bu'ee qabsaa'uu qabu eegsisuu qabu. Nama bilchina guddaa qabu nama obsa guddaa qabu sabboonummaa qabu osoo hin ta'in jaalala namummaa guddaa qabu. Dabballoota ODP'tiif gorsi an qabu be careful. Namni nama isaan godhe dhugaan siin jedha. Namni Oromoo keessatti har'a akka isaan mataa ol qabatanii isaan deeman godhe more than anyone Lammaa Magarsaati. Garaagarummaa fedhas yoo qabaatan kabajaasan ibsuu danda'u qaban. Kabajaasan yoo ibsan garuu dhugaa galchuudhaan malee akka waan inni hin morminetti sadarkaa isa qofaa miti. Hogganoota baay'eedha. Sobdi beektaa soba wayyaanee waan isaan barsiifteef san dhiisuu didaniiti malee koree hojii raawwachiiftus ta'e seentiraal komitee keessaa waan kanatti amanee kan deeggare nama tokko lama hungahu mormaa turan. Ejjennoodhaan garuu noo kan jedhe naamusaan Lammaadha fi namoota muraasa. Uummanni kun uummata nu hubatu dadhabee miti. Yoo itti dubbanne nu hubatu. Qulqullummaadhaan dhugaadhaan amma isaan uummata keenya sa'aatii 3 odeessuun warraaqsa dimookiraasii maati waan qeesaa keessa jiru dhugaa jiru haqa jiru waan lapheessaa keessa jiru yoo itti dubbanne hin nu amana hin nu dhagaa hin arga hin beeka waan ta'eef. Yoo xinno waa hojjenneefis hin arga ragaa nuu ba'a. Kanaaf iyyuu silqaan dhaabni kun immoo kufee hin kufu isinitti nima. Qaba amma of harkaatii uummata gaachana cimaa qaba of harkaa. Abbaan barbaade odeessa malee abbaan barbaade oduusaa daldalatee waan jiraatu itti fakkaatee daldalata malee uummanni kun dhaaba kana waliin jira. Miliyoona 4 mitiiti namni 400 hin gahu yoo hoogganuudhaaf dhugaadhaan jiru. Namni 400 abbaan barbaade gara barbaadetti tolnaa jira. Warri sirna durii deebisuu barbaaduu fi warri abbaa irree uumuu barbaadu maaliif akka itti dubbatan naaf gala. Dhugaa waan himeef shira jiru baay'ee hin dubbanne hin dubbanne. Hin fudhadhu jedhe malee maaliif jedhee baay'ee keessa hin deemne. Osoo dhiibuu baatanii immoo gaariidha. Norweetti waan akkana gaafatanii rifeensa garii manatti addatan garii baarbar shooppii mana rifeensaa geeffatan. Rifeensa baay'ee manumatti odoo haadamee gaariidha. Gadi baasuun hin barbaachisu. Maaliif obboleeyyanuma waan taaneef. Kanaaf ejjennoo fudhateera. Anaaf haaraa miti. Hooggansa Oromoo waliigalaatiif haaraa miti. Waan nama miidheessu waan qabu natti fakkaatu dhugaa dubbanna. Ajandaa biraan qabu. Gachiitti kaffallee jira. Uummata kanaaf jennee. Itti dhukkubsannee itti dhamaanee jireenya keenya itti dhabnee jira. Abbaan barbaade nu harkatti balleessuu hin danda'u. Dhimma faayidaa uummata kana. Kanaaf iyyuu ani gamaaf gamana jennu kana keessaa baanee dhaabbanni uummata kana haa hoogganu. Uummata kana dhaaba kana mootummaa kana. Sana immoo kan hoogganu laphee amma uummanni nutti deebise kana xurii keenya of keessaati hattuu fi sobduu baaltituu bobaa nama jala galtee itti waa argachuudhaaf yaaddu kana warra suusii hannaa qaban kana of keessaa baasuudha. Of keessaa yoo baasne duwwaa. Xiiqii keessa jira rakkoon keenya malee baay'inni nutti hafee miti. Yoo dhuguma Oromiyaa hoogganuudhaaf yoo ta'e dandeettiin dhaaba keenya keessa jiru mootummaa keenya keessa jiru xinnaa ta'ee miti. Dandeettiin nu hanqatu miti irras xinnaa ta'ee miti inni harka jiru. Garuu jiru wanti qabbeetu yoo deemte immoo uummanni gadittis keessattis immoo maali dubbiin kun abaarsa moo cubbuu maaliiti dhaabbanni ilaaluu danda'u nu fayyada. Kuma afaarraa kaasii hamma muktaarfaatitti waan uummataaf deebii gaafii uummataa deebisuu waan hin dandeenyeef
wayyaana achi gargaranii haasawaa sodaataniif Oromoo kaanii dhiphaa kaanii maalii kan jechaa turan. Arra laala lammaffaa they are confident in what they are doing because they are confident and because they know the government. Ummata dura dhaabatanii ija dhiibanii dubbatan. That is quality leadership. Ka ganda namni siyaasaa murna gandaan deemu nama waan beeyne nama waan hojiitti dhamanne kan hin hojjanne waan hin hojjanneef Oromoon hundi waan maarkeetii yuunivarsiitiitti chirichaaroo seenaa jechuudha. Jumlaa waa gurguruu fidee jumlaan yoo irraa bitamuu dide chirichaaroo seenaa sun immoo kasaarutti deema. Abbaa feene fudhadha Oromoo keessatti dhaloonni itti aanu dhaggeeffadha. Oromoo keessatti hoogganaan siyaasaa gandaan maaliin Oromoon qooda jedhu dhiin Oreen bula malee kasaaree jooniyyaa qabatee galu ta'a. Hanga irrattis abbaan fedhe haa muufatu. Warri kasaare warra gandaan qalqalloon qabatetu qalqalloon kasaare kan kolfaa ta'e hafa. Wanti biyya kana keessatti hubatamuu qabu. Nus waa'ee tokkummaa lallabaa baane. Waa'ee wal jaalalaa, waa'ee waliin jiraachuu biyya kanaa iyyaa baane. Maaliif biyya kanaaf sanatu ta'a jenneeti? Sanatu fala jenneeti? Sanatu mala jenneeti? Yoo kana jennu garuu nuti qofti waan tokkummaa hawwineef tokkummaa dhufuu hin danda'u. Waan nuti qofti jaalala hawwineef lallabneef wal